Erga heerumte funyaan kee duraanuu batteedha si keessa ol bade. What is the Waay ne rafaa jirti tun. Jaarsan qabdu Yeah. maal ibsan. Injiinara wajjin jirra. Gaa Aiki bi maalitti hajette? Wii, wii. Yoo osoo komentiin namaa jirti. Gaafa nani heerume saniin du'a. yaani bunga jechuun maal jechuudha biyya Ingiliffaa. Guys, amma kuma guutanii na dhabu. Yoo kuma وين guutanii عايش؟ na maara koo qawwee. Ha? انت وين عايش؟ Ana عايش كندا. يا الله. Do you want to go Canada? لا my husband is here. Colors engineer wants to go Canada? No. لا. Why? ليش؟ my husband تعرف من وين؟ Germany. والله ايوه. ده لين موجود جوردن ولا موجود جرمن؟ لا هو في جيرمان بس انا فيكيشن في دبي. انت لين في دبي؟ امم تعرف واحد اسمه نصري انوري في دبي. نصري؟ مين نصري؟ نصري هذا في دبي موجود فيمس كبير. نصرت مطعم؟ لا اله الا الله وانيا قيا دي برجر. قايد كوما لما انا ما فاهمه بس اسمع بجدك ايوه تتفاهم معك. اما مين امتي كان يو كوما لما ناكل دليت اكتت والله امتك انا وجين جراچو باينا ما تلا isaayuu yeroo jalqabaatiif istiidiyoo haarawa keessatti laayivii seenee namitti bareedduu kana waliin seenee yoo nama wajjiifta mara koo qaba. Isin hin dabbaru? Namitti Nasrii beektaa jennaan mana nyaataa moonaan jechuudha. Arabni waa'ee magaraa kana yaaddi bakka. Yaadni Arabaa garaa ol hin taru gararraan hafu. Yaadni Arabaa gararraan hafu. Nasri nyaata nyaatamu jenna fakkaate afaan Arabaatiin kan Nasri jedhamu. Ila caaltu mushurraan onlaayinii jirti si yaada jira mushurraan teena dhufte caaltu koo jirta. Jirta. Mushurra. Fayyaadha. Maal mushurrumaan irraan baanee jeeshanii bar. Si saalfadhee gadjedhatti mattee hafeetani. Oromoo waan dho'ifatte seeti. Nama saalfachiisa miti. Tikasargi hiriyyaan durii nama waamee hafuun baay'ee tokko nama asaasana. Weelkaam caaltu jirta fayyaa keetti. Jira wallaahi. Kam jirta fayyaa keeteeti. Naguma. Shamarran Oromoo keessaa jechuun ijoollee Oromoo keessaa nama yeroo jalqabaatiif gara istiidiyoo haarawaa dooktoriin banatanitti dhufee gaafiif deebii godhaa jiru. Amma asuma intarviisi godha. Gaafiin fedhu gaafii Waraabadha. Haasuu intarvii godha. Hundi keessa warri yookaan waawwan waraabdansu waraabadha. Caaltuu keessa weelkaam hundi keessa waraabadha. Taaptaap godha koppiliikii godha. Hundi keessa waraabadha wallahi. Ishii. Gaafiin gaafatamne akka nan gaafanne abdiin qaba. Doktora bara akkamis hin gaafanne indee deebisuu qabda. Ammallee istiidiyoon haarawa kalee eebbifame. Istiidiyoo maashaallah wallaahi baga gammaddee. Mucayyoo bareedduu takka arabni sidiroo seente itti adda giree gammadee. Eeywa. Anaafatti illee ijoollee immoo kanarra yeroo dheeraa waliin ture. Haquma walirraa waan qabnu dhufte beekta beellama malee. Amma tokkoon faratti erga heerumte funyaan kee duraanuu batteedha si keessa ol bade what is the problem? Gaaffii tokkoffaa.
What is the problem? You have to get all, but Si ol jira ka deebii kana deebisu ana bira miti. Achi ol jira deebii ka deebisu. Allah hadhaa jette ayye. Inni lammaffaa adiin kun nama yeroo dheeraa bashannanaa ture. Facebook kanarraa, TikTok kanarraa, YouTube irra bakka hunda bashannanaa ture. Amma immoo maashaallah tabaarakallaa jaarsa gurraacha dheeraa akka anaa tokko argatte. Yaa'u namni gurraachi keessa isaa diimadha. Baga rabbiin jaarsa gurraacha si kenne maaliif I'm so happy anama yeroo shamarran babbareedan keetii kun dhiira gurraachatti heeruman tasfaa warri akkanaa kunniin bilaakonni kun tasfaa qaban beeyta. Tasfaan oolanya. Mee dhiibban waa'ee warra koomentii kanaa fi laayikiin kunii fi viiyuun kun haga ati heerumtee fi haga heerumin duraan singilii fi gaafa amma meerii taate kana jidduu jiru. Maa inni akkamii dhiphanne amma shamarran gariin wanni na heerumneef tokkoffaa firiidamiin daansii hin argatanii lammaffaa suuraa akkana jiranii akkasirraa asillee duraan hin qabdu jechuu koomiti. Duraanuyyuu akkana jetteen kaatu erga heerumtee yoo laayik koomentiin kun karaa inbox samboontuu kenna caaltuu kenna minaaminiin kun hin hir'anne hin daballe yoo hir'ate yaaddoo waan san dabaluuf maal godhaa jirta? Maal jijjiirama jiru gabaabumatti heerumuuf heeramuu dhuu keessa jijjiirama jiru. Dhiibbaa yookiin faayidaa heerumuu qabu akka nu abraarraatan barbaannetti adda caaltu. Gaafii taphaan hin gaafanne wayita amma danganumaa kan gana jidduutti. Durarraan eegala. Inni dura sooshaal miidiyaa yeroo fayyadamtu nama ittiin barbaaduuf miti. Namoonni ni jira irra baay'een shamarran keenyas ta'ee dhiironni feesbuukii ittiin janaajjan warra banatutu jira. Itti dubartoonnis akkasuma dhiiraaf dhalaan nuti hundinuu ni qabna jechuun waan kana. Yeruma duraa ati eenyummaa kee kabiraa sooshaal miidiyaa irratti barsiistee nama eegas booda eega heerumtee wanni jijjiiramu hedduutu jira. Yoo eenyummaa kee niitoorkiin isaa godhe qabira. Haruma gabaabsee karaa gaafii biraa akka dabartuuf irra sii kutaa. Sooshaal miidiyaa dubartiin yoo heerumte tanarraan sii kaasa jechuudha. Hidhii ishii ni qaanfatti. Yaani norma amma duraan nin sirba ammallee sirba namni na dhoorge takka illee nun jiru jaarsatu nama dhoorgaa maali wanni kun soba dhiirarra balaa akkanaan kaayina namni tokko kasi jaalatu waa hunda keetii wajjin kasi fuudhu yeroo si fuudhuuf murteessu. Yoo ati guyyuma tokko agartee guyyuma tokko itti heerumte waa'ee keetii waan hin beekneef tarii waan akkasirraa si qabuu danda'a yookaan si dhoorgullee danda'a. Namni waa'ee keetii beekummoo yeroo dheertuu kasi beekummoo waa hunda keetii wajjin sitti dhufu. Namni sooshaal miidiyaa irraa si dhoorgee hin danda'u. Atummaanii gaafa jaarsa argaddeen sooshaal miidiyaa dhiisettee pilaanan ba'a. Sanii inni biraa muuxan maali gaafii akka jijjiirama warroota dhiibbaa karaa koomentii warroota inboksii keessan sii barreessuuf maal kayyattee namni takka heerumnaan yoo duraan kabajaa nama biratti qabaatte yoo duraan namoota wajjin haasoytu san eeggataa namni sharafa qabu wajjin haasoyte ati heerumnaan akkaataa ati heerumtetti si dubbisan akkaataa akka nama dhiira jala jirutti si dubbisan sababninis inni sunis dhiira kawaji jirtulleen dhiira yoo akshina biraa agarsiiste kawaji jirtu caalaa isa duraa waliin haasoyte santu si tuffata waan ta'eef kabajaa kee eeguuf yeruma duraa osoo bultittiin seenne namoota filattee waliin haasa'u. Yeruma duraa namoota wajjin haasoytu sani yaani namni sun nama akkam akka ta'e beeytee waliin haasa'udha. Inni karaa laayikii fi maalitti kajette yoo osoo koomentiin nama ajjeerte gaafa nan heerume sanin du'a. Jechoota jettaa akka waan anaa wajji galanii waa'ee keenyaa keessa seenanii waan beekanii fi kan beekne waan dhibba takka ajjaamuu ture garuu guyyaa takka deebiin kennineef. Deebii kennuufi waan hin barbaanneef. Osoon deebii qabuu garuu kennuufi waan hin barbaanne dhiibbaa hedduutu jira gisee heerumte huqqattee siin jaakama duraan bareedduu qashti jeessi faarsutu mucaan maalii si godhe birroo taate dhalaanis akkasuma itti gurbaan si tuute gurbaan wanni si tuute kan jirtu dhalaan wallaahi naamusa dhalaa yoo bultii keessa jiraatte naamusa horatti ulfina horatti yoo atiif beekte.
Kanaafi yani walumaa galatti jechoonni namaa hogga heerumtee akka hin heerumnetti godha. Namoonni ala tetteessanii koomentii sodaattanii laayikiin nurraa qanna. Laayikiin numa jira ammallee godhaatuma jira nuno. Anis heerumee bar godhaatuma jirani. Nuno na laalaluma jira namni. Wanni jijjiiramu takka hin jiru. Atummaan ejjennoo kee jijjiirtee yaani nama ejjennoo qabu taanan takka wanni jijjiiramu hin jirtu jechuudha. Laayikiin aan godhan yoon heerumee namni nan dubbisu yoon heerumee haasirraa hafaniiree maali nama dhibba takka hojii jiraattaati. Warroonni waan akkasii yaaddaniif akkasii kanaga. Bareeda adda caaltuu keenya dabarra hedduun yaaddoo laayikiitiif koomentii jaarsa dhiisanii miskiina beeka didan hin jiranii bitaa jennee yaadna. Inni biraa immoo shamarran hedduun yeroo jaarsa argatan achumaan badu. Dhugaadha. Qabsaa'ota shamarranii baay'ee gaafa heeruman achumaan dhabne. Orogilaafi akka fakkeenyatti fi kaasuuf yoo barbaachise nama warri feesbuukaa beeku. Anis beeynu keessa amaliin fudhu mucaa Kuwait kana jirtu amaliin hin beektami? Hin beekan. Amal jennaan jirti Oromiyaa biyya koo jedha. Yeroo feete qawwee hidhadhaa jetti yeroo feete hiikkadhaa jetti. Akka heerumtee achumaan achi buutan isii dhabame. Online irra garuu yeroo tokko nama messenjera isii qabutti hin jirti fakkeenyumaaf. Achumaan dhabama yoo heerume shamarran baay'een. Ati immoo maashaallah dhiyoo kanallee jaarsa keetti hojii deemtee umraa gootee dalagallee uummata keenyaa mana uffataa ka ammayyaa ka aadaa kanneen yoo dogogorbaadhe viidiyoo argee bantee miidiyaarrallee jirta. Akka duraanii yeroo feete dhuftaa maata waa maatii haadha maatii taateetiin ilmoon arganna jechuun akkana dhufaa jira. Karama jira sunillee akkasuma biinii taatee haadha manaa taatee wannoon jenne mee warroonni badan kun maaliif badan kun ati baduu didde anamma gaafa ati heerumtee arguudha bakka caaltullee hin baddee jedhee gabrummaa jala galtee yaaddaa ture. Kunoo aduun banne warri badan sunoo maaliif badanii yookaan ati hoo maaliif baduu dhabdeedha maali warri kunoo yoo heerume shamarri guutuun hin bada ati maan badi kan dhuunfaa ka'e. Ani duraanillee waa'ee siyaasaa hin beeku akka hin beekutti garuu akka yaani waan hin beekurraa waan uummata fayyada jiru yookaan uummata kiyya gargaara jiru kan hin godhuu ture. Na argaa fadhaaf yookaan mimicciiramee akshina nama harkisuu fi waan shamarran irra baay'een keenya immoo nuti hundinuu ni beekna warri shamarranii akkanatti hin mufanne. Namni akkasii hawwuuf waan ati gootu osoo hin taane noormaala ifii kiyyaa ta'eetiin waan uummata fayyada jiru yookaan waan anatti tolu waan ana gammachiisuun godhuu ture. Ammaan tana immoo waan sanirraa jijjiireetiin inni tokkoffaanii muuziqaan dhiisee inni na dhoorgee miti. Inni lammaffaanii dalagaan eegale waan sooshaal miidiyaa qabdutti waan hedduu fayyaduu dandeessaa waan hedduu gochuu dandeessaa uummata kee gargaaruu dandeessaa nigdii fi keetii uumtee dalaguu dandeessaa yeroo san keessatti waan kana dalaguu osoo hin danda'u carraan akka amma qabu kuni yeroo san hedduu ulfaata mana arabaa keessa teessee walitti siif hin deemu jechuudha. Kanaafin dalagaa waan hin dalagatti jijjiireef sooshaal miidiyaan qabu karaa hojii waan hin jijjiireefin waan baduu dhabee taha garuu siif hin mijjatu. Osuma yeroo qabdu sa'aatiin hin dandeessu bas akka duraanii sanitti sooshaal miidiyaa fayyadamuu hin dandeessu. Garuu dhibbaan dhibbatti wanni si dhabamsiisu takka illee sababni jiru takka hin jiru yoo atummaan duraan kaayyoo qabaattee gaafa akkasii saniin bakka ejjennoo takka yoo qabaatteen ala jechuudha. Yoo jaarsa hinaafu fa'aatti heeruma noo. Jaarsi hinaafumaa nama sooshaal miidiyaa fuudha. Amma fakkeenya yoo fudhanne pirezidaantii Maammee jennaan jira. Pirezidaantii Maammeen gibee gara miidiyaa kana dhufanii akkatti jaartii isaanii kana kiisingii laxaan suusiin nuti ta'e. Ati yoo jaarsa kee fiddee miidiyaa gubbatti si dhungate. Gaafa warra magaalaa ta'anii digrii san gaafa fudhanne. Hangana warra baadiyyaati. Pirezidaantii dural qabu. Osoo isin hamataa jiru dhuftani. سبحان الله لا إله إلا الله أين من هنا ردم بزاري تاغوات تاچو ما تاچو سا من نو سنوال فكاته جن مامي كوفر هو يعني
Maame maa godanya keessa fidika. Wal fakkaatti iji keessan. Qabiirra. Jarri kuufe dhufe Itoophiyaawii. Huለት ኢትዮጵያዊና ሁለት ዲያስፖራ ታፒ ወራ ጋይስ ፕሬዝዳንት አይነን ምን ሆነ ነው ታቦራ ጋይስ ታበዝርክ አይዋ ወልፈካተኒ መሌው ማንታኒ አይነን ምን ሆነ ነው ማንኛ ነው ማንኛ አንተ አይነን የማን ኢዲል ሆፕ አልተኛም ስማ አስሊ ከኝ ለጫዋን እንደብይ ነው ዲመት አስሊ ኢዲል ሆፕ አልተኛም አልተኛ ሰሞን ቆይ ጌም ምን ያረግን እኔ ቤት ምን ሆናችሁ ነው አፈሩ ምንም እኮ ዜሮ ነኝ እኮ ነው ነጥብ ሁሉም አላቸው ታፕታፕ ጊፍት የለም እናማ ማሪፍ ነው ድሮ ለማሪ ያላችሁ አክበር ከቢራ ጋይስ ታፒ ወራ ዘመን ሳይኖራችሁ ማን ይሰጣችኋል ማን ታፕታፕ ያረጋል ዘመን ስንት ዘመድ አለ ቤተሰብ ደብል ቤተሰብ ደብል ጋይስ ደብል ይዱያ ለላኪሰይ አከም ጃኒ ኸደተኒ ወረ ኮሜንቲና ወረሳ ደብል ቤተሰብ ሶስት ما كانت والفكة وتقوى والله يجي وفكات جر وصلنا رسالة له وفكات ሶስት ፍላወር እዛ ቤትም እዚህ ቤትም ይልካ عفوري ما وجه في مختار يوم إمبا يوم باي بكا كيف به مامي بريزيدنت ايوه نمجتي بالا كي كرديو كانوا جولا كينا ولو چيته وان ته كده انا تيرغتو إيران كبي كبا جاكيتي چلسه اسی کم اسی جنرال جتارين كان دي جكسي تدريجون يا بالغي لامچچ اكسين اسقيمتن اكسين انيكو بيتان ست فيدي مانمتو اكسبت غوريا هيام سيفتنا ما غرفو يال نما برافي هيام سيفتنا نما لكفو جالت هيا ننفده وجوله ولين نقاده ولا ديو كان ننفده دنم كما إذا وجوله دي عربا غوتو ولون يوم ادو غابا ادو ادي نور فجافتي سني ثلاثي الربا خيني وني فنون الربسني فيا ويورتا اسدي بالله عليك من فيدو بر يونون الربسني ما وجوله نعرف زي تجارتي وعليكم السلام ورمنا إيفا مسيقون ربسي واي نرى فاجرتي تون جارتان قبلو يا ويلكم تكناتشو سلام لنا الحمد لله እኔን ከአስሊ ጋር አድርጉኝ ያሚ እንደ ሴት እንዳሴት አይሆንም እኔ ብቻው ምተኛ ሴት ጋር ምን አደርጋለሁ አንቺ ባለትዳር ነኝ እኮ እኔ አይደለሽ نمر في الدنيا ما نجلا خيسري الرفان جو تاجر ታፕታፕ አድርጉ ይገጣጣባል በሰላም ነው እንዴ ምነው በጊዜ ተኛሽ አገር ሰላም አይደለም ጊዜ ነው እንዴውን እኮ ሌሊት ነው ስንት ሰዓት ነው አንቺ ጋር እንዴ ስምንት ሰዓት 8 ሰዓት ታዲያ ዱባይ ጅርት ከማን ጋር ነው የተኛሽ ያለሽው ከመከዳ ጋር ነው እንዴ ከማን ጋር ነው አስሊ የምን ጥያቄ ነው ምን አይነት ጥያቄ ጋይስ ታፕታፕ አድርጉ አረ እኔ ጋር ማንም ሰው ታፕታፕ ያደረገ ሰው የለም የፍቅር ጥያቄ ማም ጃርቲ ከሳምና ጎዲ ባቡረን ሲፍ ከና ጀቴ ተኩ
ها دوبه يلام جري አሁን ትስጥና ሳም ها ماليف አሁን بلوك ትስጥና بلوك وتشوفني مال جد لا بلوك እንጎሪን ትከነት አቤላ ቴንክ ሁላችሁም ታፕታፕ አድርጉ እንጂ نتاف جفي مال جد شو كبر بعد ديسبلين نقولي مالين بيخنا مرة قوانا كيسران كاسين منا ጋይስ አባባጃ ቦንቱ ستة فلور አሹ صوص زيسوس አባባቡ የባታ ጋይስ ራሃቆ هنقوم دران بيخون رامدان أنا هذا الطول Guys, نبي تيجي زبالة وغادا. أوه